Dimookiraasiin aadaa wal danda'uu horachuu irraa kan eegaluu fi ilaalcha jijjiiruun walqixxummaatti amanuu waliin jireenyaa fi hirmaannaa qaamolee hedduu kan barbaadu ta'uu hayyuun saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaa obbo Gaaromaa Nafabaasaa himan. Dimookiraasii kan ijaaru qaama tokko qofaa miti. Qaamolee hunda lammiin hundaa keessatti hirmaannaa fudhachuu qaba jechuudha. Dhaabbileen siviilii, civic association kan jedhaman, dargaggoonni, waldaaleen hedduun, paartileen siyaasaa, dhaabbileen dimookiraasii kan jedhaman hunda dhaabbileen mirga namoomaa kun kanarratti hirmaachuu qabu jechuudha. Walii galaan lammiin akkaataa kamiin hirmaatee irratti hojjechuu qaba kan jedhu mootummaan illee haalli mijatee dhimmoota kana raawwachuu akka danda'u mijeessuun hirmaannaa kaanis bal'isuun murteessaadha jechuudha. Akka obbo Gaaromaa Nafabaasaa jedhanitti filannoo waliigalaa marsaa 7ffaa kanarratti uummanni bal'inaan bahee hirmaachuun aadaan siyaasaa biyyattii jijjiiramaa jiraachuu kan agarsiisuu fi aangoon siyaasaa kaardii filannoon qofa kan argamu akka ta'e uummanni itti amanuus mul'isaa jedhan. Aadaan siyaasaa kanaan dura ture yookaan political culture kan jedhamu kun jijjiiramaa jiraachuusaa uummanni kaardiitti kan amanaa jiraachuu ta'uusaa kan agarsiisu. Fuula durattis taanaan kaardiidhaan aangoo qabachuun akka baratamaa akka jiru kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf inni kun waan taajabbiin warra taajabdoonni biyya alaas dhufan sadarkaa addunyaattis igaadirraa dhufan illee kanuma kan ibsaa jirani nullee lafarratti kan laalaa turre kanuma jechuudha. Filannoo bara kanaa irratti hirmaannaan uummataa fi qaamolee garaagaraa filannicha naga qabeessaa fi seena qabeessa akka ta'u taasiseeras jedhan obbo Gaaromaan. Filannoon baranaa seena qabeessa nagaatiin karaa nagaatiin kan gaggeeffamedha. Akkasumas qophiin dura mootummaan itti qophaa'ee filannoo kun akka gaggeeffamu taasise karaaf boordii filannoo waan dhimmicha akka galma ga'u waan hojjetame waan ta'eef waan gaariidha jedhamee fudhatamuu danda'a. Uummanni karaa kanaan bahee karaa nagaa qabeessan halkan sa'aatii 12 irraa ka'ee achi dhaabbatee guyyaa guutuu filachaa kan oole waan abdii qaba jechuudha. Filannoon bara kanaa akka hin gaggeeffamneef dhiibbaan alaa fi keessaan jiraatus uummanni Itoophiyaa filannoo qofaan hiree ofii murteeffachuu waan barbaadeef yaada mormii fi dhiibbaa tureef osoo gurran kennin heddumminaan bahee kan filate ta'uu ifatti mul'ateera jedhan hayyuun siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaa obbo Gaaromaan. Itoophiyaan gara dimookiraasiitti akka isheen hin ceene rakkoo keessa akka turtu walitti bu'iinsi akka jiraatu kanaan akka turtu kan barbaadu hedduutu ture. Haa ta'u malee uummanni filannootti amaneera jechuudha. Milkaa'ina irraa ta'uu danda'a, abdii fuuldura irraa ta'uu danda'a, waan keessatti horatee fi waan mormitoonni jedhu faallaa isaanii kan deeme ta'uu isaati kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf inni kun sochiin kun haalli uummataa waan guddaa waan nama gammachiisu dimookiraasiitti filannootti kan amanuu ta'uusaa guddachaa dhufuusaati jechuudha kan agarsiisu. Boordiin filannoo biyyaalessaa teekinooloojii fayyadamuun caasaa dhaabbata isaa fooyyessuun birmadummaa isaa eeggachuun akkasumas ergamatti kenname sirnaan ba'achuun hojii filannoo karaa haqa qabeessaan adeemsisuu isaaf hayyuun saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaa obbo Gaaromaa Nafabaasaa dinqisiifataniiru.